Nama akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeeti. Yoobsaan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Egaa barnoota sirna gadaa kutaa shanaffaa kutaa tokkoffaadhaa kaasnee hanga kutaa salgaffaa isaatti ilaalaa jirra. Har'a immoo boqonnaan salgaffaa barannaa salgaffaani seera maatii kan jedhu ilaalla jechuudha. Boqonnaa 8ffaa keessatti haalota maatiin itti gurmaa'an yookiin immoo caaseffama maatii kan jedhu ilaallee turre. Egaa isa maatiin haala ittiin inni caaseffamni maatii tokkoo eessarraa ka'ee eessatti akkaataa inni tarkaanfatu jechuudha. Caaseffama Oromoo yookiin immoo caaseffamni maatii keessaa ka'eetu garamitti akka ta'e maatii warra ollaa, reera, eeda, yaa'a yookiin gabalaa fi gumii cabee kan jedhamutti akka inni deemuu fi akkasuma immoo maatii keessatti immoo seerota akkamiidhaan bula Oromoon isa jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Yoobsaan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Egaa seera maatii jechuun caaseffama maatii keessatti maatiin eessaa ka'ee hanga cabbeetti akka inni deemu ilaalle. Seerri maatiin immoo maali? Seerri isaa kan jedhu immoo kan waliin ilaalludha jechuudha. Seera maatii keessatti ijaarsa sirna gadaa keessatti caaseffamni bu'uura xiqqaan maatiidha. Inni jalqabaa jechuudha. Maatiin miseensa bu'uura abbaa, haadhaa fi ijoolleerraa ijaarama. Yeroo tokko tokko immoo akkoo fi akaakayyuu illee hammachuu ni danda'a jechuudha. Akkoo jechuun haadha abbaa yookiin haadha harmee keenyaa jechuudha. Kana isaanii illee hammachuu danda'a. Maatiin abbaa warraa fi haadha warraa walittiin hoogganaman yookiin abbaa warraadha yookiin immoo haadha warraatiin kan inni hoogganamu. Jiruuf jireenya isaanii hooggananii gaggeessuu keessatti miseensota maatii hundinuu duudhaa yookiin seera ittiin bulan ni qabu. Seerri maatii kunis immoo seera abbaa fi haadhaa, seera hangafaa fi quxisuu, seera horannaa fi yookiin immoo seera ittiin bulmaataa jireenya bulfannaa qabeenyaati jechuudha. Akkaataa kamiin horanna, akkaataa kamiin immoo bulfannaa yookiin akkaataa kamiin tursiifachuu dandeenya yookiin qusachuu dandeenya isa jedhu keessatti seera maatii keessatti inni tokko seera abbaa fi haadhaati jenneerra. Abbaa fi haati jireenya maatii isaanii hunda waliin maal godhu? Qajeelchuu, ijoolleen isaanii waliin kunuunsanii guddisuu, wantoota raawwatan hunda mariin gaggeessuu. Jiruuf jireenya maatii keessatti immoo abbaa fi haati adda ba'anii hin ilaalamne. Kun immoo akka jireenya gaarii fi gammachuu qabu waliin jiraatan isaan taasisa jechuudha. Maatiin lamaaniyyuu yeroo wal bira jiraatan daa'imman gammadoo fi wal kabajoo, wal jaallatoo ta'anii akka isaan guddatan taasisa jechuudha. Kanaaf immoo kunuunsa lamaan isaanii irraa illee argachuun dirqama isaaniiti jechuudha. Oromoon haati utubaa manaati. Abbaan gaachana yookiin gaaddisa manaati jedheetoo manaa kana jechuun immoo gahee abbaa fi haati jireenya maatii keessatti qaban ibsuudhaaf jechuudha. Keessattuu haati yeroo hedduu maalidha daa'imman biraa waan hin dadhabamneef aadaa, duudhaa, safuu, naamusaa fi jiruuf jireenya hawaasaa barsiistee guddisuu keessatti gahee olaanaa kan qabdu jechuudha. Haadhaadha jechuudha. Sababni isaa yeroo hundumaayyuu abbaan manaa yoo inni oliif gad deeme bakkee ture yookiin immoo barfatee galee isheen garuu ijoollee qottee dursitee galtee waan hundayyuu ijoollee bira teessee gorsitee dheekkamtee bira turte waan ta'eef gahee guddaa qabdi jechuudha. Abbaanis walitti dhufeenya hiriyaa, ollaa, fira, gosaa fi biyya ijoollee barsiisuu keessatti immoo qooda guddaa qaba jechuudha. Abbaan immoo ollaa warra akkasii wajjin deemaa haasaa taphadhaa, fira akkasii baraa, gosa akkasii baraadhee kan gaggeessuu qabutti immoo qabu abbaadha jechuudha. Abbaa fi haati walii galtee kanaan ilmaan isaanii gorsaa guddisuu jechuudha. Seera gadaa keessattis immoo abbaa fi haati wayyuu waan ta'aniif yookiin qulqulluu kennaa ijoolleeti waan ta'aniif kunuunfamuu qabu. Namni abbaa fi haadha yakke ni adabama. Adabbiin kunis immoo bifa garaagaraatiin raawwatama. Fakkeenyaaf adabbiin dura ardaa ittiin baay'ee dhaana yookiin immoo ardaadhaan yookiin immoo naannoon itti yaa'etu dheekkama itti aansee ameesa irraa qalanii abbaa fi haadha uwwisa akka kennu godhama. Ameesa kan inni horachaa jiru yookiin immoo kan inni yeroo dabballee handhuurri kennamteef akka inni qalu taasisu jechuudha. Miidhamuudha. Yeroo kana qalee maatii abbaa fi haadhatti uwwiseetu sirna sana raawwata. Kana raawwatee akka tufaniif taasifama yookiin immoo eebba isaanii akka deeffatuufi jechuudha. Maatii keessatti ijoolleen seera hangafaa quxisuun hoogganamti. Hangafa abbaa fi haadha waliin ta'uun quxisuu kunuunsaa guddisaa jechuudha. Ajaja haadhaaf abbaa fudhachuun maatii garaagaraa quxisuunis hangafa kan ni kabajaa, ni abboomamaa fi hangafnis ni safeeffatama waan ta'eef isa dura hin ta'anii dura siin eebbisanii jechuudha. Hangafa waan ta'eef jechuudha. Jireenya maatii fi qabeenya bu'uura waan ta'eef immoo maatiin qabeenya qabu. Jireenya qananii jiraatan keessattis akkasuma maal gochuu qabu jechuudha. Kunuunsa yookiin immoo
Kanumaan wal qabatee Oromoon gaafa daa'imni tokko dhalate jalqabee qabeenya ittiin horaa deema yookiin kennaafii deema. Fakkeenyaaf daa'imni dhalate yeroo handhuurri goge handhuura kennamaafi jechuudha. Yookiin immoo horii ijoollummaatti dhalatte ijoollummaadhaan handhuura gogee bu'aa raada irraa buusuun handhuura kennuufi jechuudha. Yeroo isheen dhalattee xiqqoo ishee bubbultee jettu kennuufi wajjiniin guddatte achi gaafa maqaa baasa dabballee raada biraa dabaluufi yeroo kana maal ta'a deema jechuudha. Ijoolleen qabeenya horachaa deemte jechuudha. Yeroo umuriin fuudhaaf heerumaaf ga'u maal taatee qabeenya adda addaa kennuufi manaatii baasu yookiin akka isheen of dandeessuu fi mana baasu mana yeroo baasan immoo ibiddaa kennuufi yookiin immoo mana dhaabbate jedhama jechuudha. Abbaa warraa fi haati warraa waliin jiraachaa qabeenyas waliin horatu jechuudha. Qabeenya kana horatan immoo kunis waliin bulfatu waliin to'atu abbaa warraa marii haadha warraatiin alatti qabeenya waliin horatan hin qisaasessu hin gurguru nama biraatiif dabarsee hin kennu isheenis marii abbaa warraatiin alatti dhimmi raawwatu hin jiraatu jechuudha. Gabaabumatti maatiin seera abbaa fi haadhaa hangafaaf quxisuu horannaa fi bulfannaa qabeenya kanaan nagaaf tasgabbii waliin jiraachuu dirqama maatii sanaati jechuudha. Kanaaf kun gahee maatii jennaani jechuudha. Yoobsan arguu yookiin immoo yoobsan miidiyaa YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa inni kan biraan immoo kunuunsa eegumsa naannoo yookiin immoo eegumsaa fi kunuunsa bosonaati jechuudha. Kunuunsa bosonaa yookiin immoo gaheen hawaasni tokko qabu sirna gadaa keessatti uumamaan seera adda addaatu uumama. Seerota kanneen keessaa seerri mukaa isa tokkodha. Seera mukaa gaafa jennus seera muka sana seera muka baafata osoo hin taane hawaasa sirna gadaa keessatti seera mukaa tumaa jechuun mukni jireenya ilma namaa guyyaa guyyaa keessatti hariiroo fi hidhata guddaa qaba waan ta'eef jechuudha. Innis immoo madaallii uumamaa akka eeguuf lubbuu qabeeyyii wantoota murteessoo ta'an keessa bosonni isaa tokkodha jechuudha. Innis immoo tokkoffaa bakka jireenya bineensotaati. Lammaffaa immoo uummata lafarra jiraatuuf lubbuu qabeeyyiif hargansuu qilleensa oksijinii haaraa waan laatuu fi biqiloonni dirqama kunuunsa barbaadu roobni akka roobuu fi gaaddisa ta'aaf waan ta'eef jechuudha. Bineensonni bakka jireenya isaanii godhatanii keessa jiraachuudhaaf jechuudha. Bosonni kanaaf sirni gadaa keessatti Oromoonni seera mukaaf tumaa jechuudha. Bosonni madda soorataa dawoo jireenyaa gaaddisaaf qoricha ta'ee lubbuu qabeeyyii tajaajilachuu kana malees ilmi namaa mukkeen naannoo isaa jiraatan jalatti jiroota adda addaa amantii gadi gaggeeffata. Kanumaan wal qabatee bakka bosonni hin jirre dhala namaas ta'e uumamni kan biraan jiraachuu hin ulfaata. Kanaafuu uummanni bosona eegaa fi kunuunsaa akka itti fayyadaman gadaan seera tumee qabaata jechuudha. Gadaa keessatti bosonni jireenya dhala namaatiif murteessoodha. Kanaaf seerri eegumsa kunuunsa bosonaa immoo tumamaa fi Oromoo biratti muka muranii mancaasuun akka seera waaqa cabsuutti waan sodaatamuuf namni muka muree hin mancaasu jechuudha. Seeronni gadaa mukkeen ilaalchi isaanii tumamanis hawaasa naannootiin kabajamu jechuudha. Seerota gadaa keessattis immoo bosona tumaman keessaa tokko mukni wayyuudha yookiin qulqulluudha hin muramu yoo muruun isaan barbaachisetti dhibeeffatanii muru kan jedhudha jechuudha. Erga muranii booddees immoo biqiltuu dhaabuun bakka buusuu muka gurguddaa hundeetti jigsanii balleessuun aadmaleedha. Yoo dhimma murachuu barbaadan immoo damee irraa muratanii dhiisuu akka qabanis seerri tumamee jiraata jechuudha. Maaliif sanyiin mukoota sana akka isaan hin banneef jechuudha. Mukni guddaan mukeen keessaa ol bahee mul'atu hangafa mukaa waan ta'eef immoo hin muramu. Sababni isaa yoo bosona keessattis ta'e daandii irraa osoo deemanii karaan nama jalaa bade isa ilaallataniitu karaatti waan deebi'anii jechuudha. Sababni isaa fagoo dhaabbatanii arguu waan danda'aniif jechuudha. Akkasuma mukkeen gurguddoo faayidaa adda addaatiif muruun yoo barbaachise erga muranii booda marga jiidhaa ciranii irra kaa'uudhaan maal godhu jibbaaf isin murree hajameen isin muree yookiin barbaadeen isin muree jechuudhaan aadaa muka guddaa muruuf guutamu qabu guutaniitu muruu jechuudha. Oromoon ilmi isaa akkuma muka guddatee akka mul'atu waan hawwuuf maqaa mukkeen irraa moggaasaaf mukkeen maqaa irraa namaaf moggaafaman keessaa birbirsa, qilxuu, dhaddacha, dambii, coomaa, waaccuu fi odaan isaan muraasaa jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan mukkeen akkasii muruun akka nama maqaas muka sanaa qabu tuquutti waan ilaalaniif ni safeeffatu ni kabaju jechuudha. Kana malees mukti muka kichuu qajeelaa guddatee gaaddisa ta'u akka ilmaa ol adeemutti waan ilaalamuuf hin muramu jechuudha. Akkasuma mukkeen jilaaf oolan wayyuu waan ta'aniif immoo hin muraman jiloonni adda addaa kanneen mukkeen jalatti waan raawwatamaniif jechuudha. Mukkeen sirna gadaa keessatti gahee olaanaa qabu. Fakkeenyaaf mukkeen jila kanneen akka mi'ee, daannisa, dhaddacha, dambii fi eebba muka dhibaayyuu, hulluuqoo, korma
korbeessa wayyuu waan ta'aniif mukkeen safeeffatamanii fi hin muramnedha jechuudha. Seerri gadaas immoo bosona lallabamu kan biroo namni damma baasuuf bosona seenuu bakka eegumsa midhaaniitii abidda qabsiisuu godaansa horii fuudhee deemee abidda qabsiisuu bishaan of biraa dhabuu akka hin qabnellee tumameetu jira jechuudha. Yeroo ibidda qabsiisee jiru akka bosona hin qabanneef ittiin immoo bishaaniin dhaamsuun dirqama isaati jechuudha. Yeroo damma baafatee jirus deebisee dhaamsuun isaa dirqama waan ta'eef akka bosonni hin gubannee ni eega jechuudha. Sababni isaas yoo akka tasaa ibiddi ka'ee bosonatti qabate bishaan sanaan waan dhaamsu bishaan qabatee akka deemu seera gadaa keessatti lallabamee jira jechuudha. Walumaa galatti egaa bosonni jireenya ilma namaa keessatti iddoo guddaa akka qabu Oromoo biratti faayidaa jireenya guyyaa guyyaa bira darbee faayidaa aadaa fi amantiitti illee waan ooluuf seerri eegumsaa fi kunuunsa bosonaa yeroo yerootti lallabamaa jechuudha. Kanaafuu seera gadaa kana irraa kan ka'e bosonni yeroo Oromiyaa keessatti argamu naannoo biroo irraa fooyya'ee eegamee as gahuu danda'ee jira jechuudha. Kanaaf sababni bosonni baay'inaan argamuu fi kunuunsaaf kabaja jaalalaan kan inni eegu jechuudha. Boqonnaa salgaffaa boqonnaa kudhanaffaa kana fakkaata. Yoo isinitti tole yoo jaallattan laayik, sheer, koomenti gochuu hin dagatinaa. Yoobsan miidiyaa yuutuub chaanel ani yoobsanidha. Galatoomaa.